qophii dambalii simbirtuu gaaddisaa. Qophiin dambalii simbirtuu gaaddisaa kiibtata waaree boodaa fi kamisa galgala kan isinii dhiyaatu walta'iinsa caayaa Oromoo chaanaalii wajjin yoo ta'u, qophiiwwan simbirtuu dambalii gaaddisaa keessatti oolmaawwan injifannoo sochii qeerroo bilisummaa Oromootii fi Oromiyaan akkasumas ammoo haala qabatamaaf oduuwwan bilbiltuu xiinxala hayyootaa imala mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi egeree Oromiyaati. Simbirtuu. Ashama akkamo oltanii kabajamtoota hordoftoota keenya kana qophii simbirtuu gaaddisaa caa Oromoo wajjinaan oolmaa Oromiyaa akkasumas ammoo oduuwwan injifannoo kanneen nu qaqqabsiisan isiniif himaan daandii bilisummaatii matootii ijootiin hangafna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaambii Sanqalleetti guyyoota lamaan dura humnoota PP'n bobbaaftee 3,000 kanneen duulaaf bobba'an gargar facaasuun hedduun isaanii gaara waajjira akkasumas ammoo cabo midaaqanya ginda barat hin cinnee fi jibaatitti karaa sulula fincaatiin bobbaan adabuu abdii kutannaa mootummaa ta'eetiin jira jedhameetiin jira. Kanas waan qindeeffannee qabna. Gama biraatiin ammoo kooriin guddaan waraana PP kuni faca'uun shakkii guddaa hooggantoota duula farra riphee lolaa jechuun masara mootummaa nafxanyaa keessa taa'ee of moggaaseetii fi kanneen dachee irratti bobba'an Geetaachoo Guddinaa akkasumas Maarshaal Biraanuu Juullaa fi muummicha ministeera gidduutti dubbittiin shakkii uumte jedhameetiin jira. Kana qofa osoo hin ta'in zoonii lixatti konkolaataan finxaaleeyyii kanneen duula farra riphee lolaa jechuun sirna nama nyaataadhaan bobbaafaman 13 ol qeerroowwan leeqaa sabboontota sabaatiin cufamuu isaatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo roodmaappii addaa hojjate jedhame. Akkaataa kanaan wal qabsiisuun hedduu isee bittinneessuun hedduu ajjeesuun ammoo dhagame. Qeerroon leeqaa muuxannoo qofa osoo hin ta'in qeerroowwan Oromiyaa hundaaf haalli qabatamaan nutti deemaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa ta'uu beekneetiin manni Oromoo kutaa 11 bahaa dhiyaa kaabaa kibba giddu galeessa jirru al tokkoon dammaquun gabroonfataa Oromummaaf Oromiyaa dhabamsiisuu kana ofirraa buqqisuudhaaf yeroon itti waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannu amma jedhamuudha maddeen gabaasaniitiin jiranii. Odeessaa kennan gama biraatiin zoonii kibbaa godina Booranaa gammoojjii Mooyyaleetti karaa qaxxaamuraa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humni addaa finxaaliyyii poolisii naannoo addaa Somaaleedha adabbii isaa argatu maddeen gabaasanii. Gama biraatiin qajeelfamoonni haaraan ijibbaata Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ajajaa humna qilleensaa Leetanaal Geetaachoo Guddinaa akkasumas hoogganaa farra riphee lolaa jechuun kan miilaa akkasumas Maarshaal Biraanuu Juullaatiif ajajni kennamu abdiin kutannaa muummichi ministeeraadha akkasumas immoo rakkoon loojistiikii qunname maalii kan jedhuu fi dubbittiin xiinxalaan siyaasaa fi hoogganni paartii KFO haala qabatamaa fi burjaajii akkasumas immoo gaaffiiwwan yeroo dheeraaf komatama tureef deebii ni laatama kan jedhamee fi biyyoota adda addaa Iskaandinaaviyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa dhufuu mala kan jedhu shaaboo miidiyaan xiinxala gadi baasa irratti hawaasni biyyoota adda addaa jiranii kurfaa irratti akka argaman maddeen keessoo beekaniiti jirama. Gama biraatiin ammoo imala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo gama lagannaatiin taasifamu ciichi guddaanii fi ijaarsaa hariiroo fi akkasumas kaayyoo galma qabsoo bilisummaa Oromoo injifachiisuu danda'u shoora miidiyaalee Oromooti jechuun qophiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasumas ONN shaaboo miidiyaa keelloo miidiyaalee akka hegeree kana malees ODM diaspora miidiyaa fi miidiyaawwan 16 oola affeeree qophiin xiinxala shaabootiin qophaa'e irratti affeeramanii imala dhaloota kanaatii fi akkasumas immoo furmaata egeree qabsoo bilisummaa Oromootiif ni ta'a jedhame irratti mari'atamuuf akka jiru jedhanidha. Gama balballoomii oduutti damarra. Hadheeffataan gabrummaa gootichi waraana bilisummaa Oromoodha zoonii giddu galatti kaambii kibba lixaa godina Shawaa
Sanqalleetti argamutti guyyoota lamaan dura qubsiifaman loltoota 3,000 gara kooritti hiqan kanneen bobbaafaman 3,000 gargar bittinneessuun dhagahame. Sulula Fincaa qabachuudhaan roodmaappiin sirna bilisiginnaa kan itti kenname gaara Waaqjiraa akkasumas Caboo onoota Midaaqeny Gindabarat Hincinni loltoota karaa sulula Fincaatiin qubatan kanneen farra riphee lolaa jedhaniittiin duuluuf deeman osoo hin taane uummata nagaa balleessuu irratti kan fuulleeffate sirnichi hedduun isaanii saaxilamu kunoo achi keessaa wantoota maaltu faa ta'e tarkaanfiiwwan jiruu fi kana malees abdiin kutannaa mooricha keessa jiru maal akka fakkaatu sagalee kanatti aanu loltuu humna PP keessaa harka kennate miseensa raayyaa ittisa biyyaa kana dhageeffanneet walitti deebina. Kumaandoo gaafa dhamu laal gaakka akka salxana siin beektu ka salxanaallee duuban deebinu beektu laal akkaataatti sassakkaa qabu hidhannoo adda bilisummaa Oromoodha akkatti bareedina qabullee akkaataatti kabaja qabullee waliifillee kabaja qaban uummatillee isaaniif kabaja qaballee laal asumarraa arguu dandeessa laal gaafa hidhannee baane gaa maal soba qaba gaa kun ammallee yoo soba ittillee laal kan duraan hidhadhee dhufeetii waraabee si agarsiisuu danda'a. Maraatuuruma waaxataneeti caakkaa keessa deemu nu fakkeessee kan nuyi isa biyyiin kun yoo duutellee duutu uummata Oromooti laal isaanumtu walaa fixan jedhee waliin. Odeessuma kanaan wal qabateen haalli qabatamaan yeroo ammaan kana jiru uummata nagaa irratti kan fuulleeffate gareen maafiyaa fi shiftaa konyaawwan Oromiyaa Wallaggaa afran giddu galeessa akkasumas zooniiwwan kibbaatii fi konyaawwan hunda keessatti kaaba Oromiyaa dabalatee lubbuuwwan qulqulluu ilmaan Oromoodha galaafataa akka jiruu fi sirni abdii kutate keessattuu kan uummanni Oromoo xiyyeeffannaa hin kenniniif miidiyaan Oromoolee kamiyyuu xiyyeeffannaa hin kenniniif godina Shawaa Bahaa Ona Booseetti haalli qabatamaan itti jiraniif hanga qe'een Oromoo ayyaantuun saba guddaadha calaafamu manneen isaanii gubatuuf galmi ayyaantuu gubachuu namoonni hedduun galaafamuu fi daldaltoonni Ona Booseet keessatti argaman konkolaataa 10 ol horiiwwan akkasumas gaafa kanneen magaalaa Adaamaatti geeffataniif abbootiin qabeenyaa hedduun duuchaan saamamaa itti jiran bira darbeetiin uummanni kuma dhibbootatti lakkaa'u godina Shawaa Bahaa Ona Booseet keessatti ajjeechaan duula sanyummaa lafaa balleessuuf eenyummaa Oromoodha lafaa balleessuu kan aggamameef uummanni Oromoo hundi sagalee uummata aanaa Booseet godina Shawaa Bahaadha ta'uu akka qabuu fi rakkoowwan cimoon sanyummaa balleessuudha guutumaan guututti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu qe'ee duuchaan gubuu fi uummata hongeedhaan miidhame karrayyuu dabalateetiin haalli guddaan yaaddessaa ta'eef uummanni Oromoo yeroo kana yoo wal biraan dhaabbatiin salphina guddaaf affeeramaa akka jirus maddeen gabaasanii jirani. Gama biraatiin konkolaataan 13 oli zoonii lixatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhuudhaan mootummaan shororkeessaa ramadee qeerroon leeqaadha sabboontonni qabsoo bilisummaa Oromoo qaanqeewwan bilisummaadha gootoliin onnee xiiqiidha daandii kutaa Oromiyaatti muruu isaaniitiin tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo marfata keessa diinota isaa galchee haleellaan kasaaraa guddaarra gahe hedduun isaanii abdii kutatanii kun ajjeefamanii bittinnaa'uudhaan himameeti jira. Kanumaan wal qabatee godina Shawaa Kibba Lixa Aanaa Caaliyaattis muuxannoon qeerroo bilisummaa Oromoo leeqaadha sabboontoon Oromoo fudhatan nus barbaachisa jechuun daandii kutaniitiin sochii tumsa waraana bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoodha cinaa dhaabbachaa akka jiranii fi golee Oromiyaa hunda keessatti diina hudhaa fi gaaga'ama eenyummaa hundee lafarraa baasu balleessuuf kutate kana tokkummaadhaan haa qolannu waraana keenya cinaa haa dhaabbannu hawaasni keenya xiyyeeffannaa ammas gulantaa barbaachisutti hin kennamne waraana keenya sadarkaa dirooniif xiyyaaratti hidhachiisuu dandeenya jechuudhaan maddeen keenya kan dambalii gaaddisaadha iyyaafatan akka maddeen simbirtuu dambalii gaaddisaa iyyaafatanitti haalli qabatamaan godina giddu galeessaa kaaba Shawaa dabalateetiin jiru baay'ee yaaddessaa ta'uu bira darbeetiin lubbuudhaaf sodaachisaa akka ta'ee fi saba kana calaasuu irratti kan fulleeffate ta'uun beekameetiin jira. Odeessa duula maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessinaan dabaala yookiin daboon ciinii Abiyyi Ahmad namichi maafiyaa fi gareen shiftaa kun waammatee kisaaraa guddaa keessa galu zoonii kibba godina Booranaa gammoojjii Mooyyalee keessatti humnoonni ummata keenya daraa turan poolisiin humna addaa Somaaleedhaa karaa qaxxaamuraatiin dhufu gammoojjii Mooyyalee keessatti adabbii argachuu isaa maddeen odeessa gamasii nu qaqqaban himanii jiran. Kanumaan wal qabatee gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota humna addaa poolisii
naannoo Somaalee 24 ajjeesuu fi hedduu isee madoo gochuuf gargar bittinneessuun dhagahameetiin jira. Gama biraatiin qajeeltoon abdii murannaadhaan dabalame tokko har'a Leetanaal Yilmaa Mardaasaa ajajaa humna qilleensa biyyattii akkasumas Leetanaal Geetaachoo Guddinaa ajajaa humna lafoo kan farra riphee lolaa jechuun moggaafame galtoota ergamoo fi maqaa Oromootaan Oromoodhaan cabsuudhaaf Maarshaal Biraanuu Juullaa ajajaa humna waraanaa biyyattii dabalatee muummichi ministeeraa bakka loojistikiin dhiyeessii waraanaa dhabameetiin biyyattiin abdii muratte keessatti jechoota abdii kutannaatiin xiyyaarota hunda deeggaramuu qabdan iddoowwan Oromiyaa filataman keessatti jechuun ammallee duula laamsha'aaf fashalaa'aa uummanni xiiqeffateetiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin tinsaa jiru xiiqiin damarra mi'oo itti jedhee sabni kun itti cimaa jiru irratti abjuu isaanii ammas waan hin danda'amneen qajeelcha kennan jedha. Gama biraatiin sooshaal miidiyaan Oromoodhaa cimuu qaba akkasumas egeree fi yaadrimeen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo burjaajessan tokkummaa humna miidiyaa Oromootiin yoomillee fashalaa'uu qaba akkasumas duulli lagannaadha tumsa keessoo iccitaawaa ta'een mootummaa kana harka jalaa muruun ni danda'ama jedhuun shaabboo miidiyaan yeroo dhiyootti dhaabbate ONN Kelloo miidiyaa egeree akkasumas ODN kana malees kaayyoo fi kanneen kana fakkaatan miidiyaalee 16 ol affeeruudhaan haala qabatamaa irratti ilaalchi mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi hireen saba kanaa cichoomuudhaan gama tokkotti fulla'uudhaan mootummaa gabroonfataa ofirraa buqqisuun akka danda'amu irratti mariin qophaa'uu dhagahameetiin jira. Hawaasni Oromoos qophii kana akka hordofuu abdii qabna. Xumura irratti xiinxalaan siyaasaa akkasumas miseensi paartii hoggansa KFO'dha Jawaar Mohammad Abbaan Qeyroo jedhamuun kan beekamu wal qabsiiseetiin haalli qabatamaan ammaan tana jiru biyyoota adda addaa keessatti imaluudhaaf deema namuu kurfaa'ee eeguu qaba jechuun kan odeeffannaan bahee asitti biyyoota adda addaa Skandinaaviyaa, Jarman, England, UK akkasumas ammoo kanneen kana fakkaatan karaadhaa Toronto eessa carraan isaa tarii marii hawaasaa kan jedhu namni egaa yaaddoodhaan hawwii qabu ibsa jiraachuu fi ololli kanaan booda mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhaabbachuu akka qabus maddeen himaniitiin jiranii egaa kanaan wal qabsiisee gabaasa qabna. Kanneen oduu ololaatiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo burjaajuu barbaadanii fi akkasumas ammoo jeequu barbaadanii fi ilaalcha Oromoo qooduu barbaadanii fi xiinxalaan hayyuun siyaasaa fi qabsaawaan beekamaan Dr. Ittaanaa Habtee Jawaariif Marroo gidduu garaagarummaan tokko akkan jirree fi kunniin maqdaaleeyyii finxaaleeyyii warra qacaramtuu kana godhan dhaloonni kana hubateetiin gootoliin kunneen hundi karaa isaa danda'amuun waan isaanii danda'amu godha jiran waan ta'eef kan murteeffatu hiree isaa yeroo kamiyyuu wanni sabni kun beekuu qabu uummata Oromooti. Dantaa uummata Oromootiin alatti qaamni kamiyyuu kan waan uummanni Oromoon fe'uu irratti fe'uu danda'u hin jiru jechuun akka armaan gaditti haasaa dhageesseeti jira. Egaa nu faana bu'aa. Kuni siyaasa ammayyaa keessatti fudhatama hin qabu. Keessumatti siyaasa naannoo gaafa Afrikaa keessatti fudhatama hin qabu. Yaadni siyaasaa Oromoo keessa jiru gadi ba'ee wal falmamuunsa an cubbuu qaba jedhee hin yaadu. Yaadni jiru hundumtuu gadi ba'ee wal falmuutu irra jira. Fakkeenyaaf amma yaada lama kaasta. Yaadi sadaffaa kan fakkaatu wayii tokkos dhalateera mamiilana. Garuu yaadi sadaffaan sun yaada lammaffaadhaa wajjin walitti dhokataadha galu. Sittan hima. Tokkoffaa wanti dhossaa hin qabne waraana bilisummaa Oromootiin kan hoogganamu qawweedhaan malee fala tokko iyyuu argachuu hin dandeenyu kan jedhu ifatti adii kan ta'e qabsoo adeemsifamaa jira kan namni hundumtuu beeku akkuma itti kaafte jechuudha. Inni lammaffaanii karaa nagaatiin seera biyya kanaa eegnee yoo adeemne hinuma nu baasaa kan jedhanii paartileen siyaasaa hin jiru. Adda bilisummaa Oromootiif KFO kooti warri isaanii ala jiranii lubbuudhaan jiraatan dhiisan hin beeku. Paartileen Oromoo garuu hamma ammaatti kan Oromoon beeku jara kana lamaan. Oduuwwan keenya gaggabaaboon har'aaf qabanne kana fakkaataniitiin Oro Challenge beeksisa keenya Oro Challenge TikTok 430 giftar yeroo hundumayyuu beeksisa isaatiin sagantaa keenya goolabnaati turtii gaarii isin jenna. Warroonni YouTube channel keenya faarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Kanneen maatii keenya taatan ammoo share like comment jalatti yaada nu barreessuun dagatinaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jennaati. Oro Challenge filannoo keessan haa ta'u beeksisa kana dhageeffanneetiin sagantaa keenya goolabna.
soddoma jedhan gatiin argaan oltu wal argaa afuriif soddoma jedhan gatiin argaa san jechuudha ilmaan Oromoo hundi qaqqaalii bakka hundatti nagaan koo bakka jirtu sinagoo hamma yeroo ammaa kana laayiviin jalqabee jira gaa hundi keessan seentanii jechuudha guyyaa tokkotti nama 500 namni argatee bahaa jira jechuudha follow kanaafuu jennaan isin akkuma dhuftanii like share gootu jechuudha like share gootu follow akka hin daganne hundi keessan follow walii deebistu amma sagantaan keenya jalqabee jira dafaati share godhaa hundi keessan jechuudha nama hedduu jechuudha nama 500 barbaanna kaleessa namni tokko nama 500 kan argatee oole jira jechuudha follow kaleessa namni tokko nama 500 kan argatee oole jira hadhammoo nama kuma argachuu danda'u qabdan kanaafuu jennaan hundi keessan iyyuu fayyaan farda collee tan namaan guluftu takka si harkaa baanaan deebiteen qabamtu jedha Oro challenge TikTok Oro challenge TikTok guyyoota 10 keessatti seenaa ajaa'ibaa hojjate waan ufiiti ilmaan Oromoo dulli alagaadhaa alaaf keessaan itti cime yeroo sirgigni eenyummaa keenyaan warkaa fudhatamaa deemutti Oro TikTok xiiqii keessa seenuudhaan Oro TikTok ilmaan Oromoo wal barsiisuu bira darbeetiin kanneen chaanaalii isaanii guddifachuu barbaadaniif akka sabaatti wal baruu barbaadaniif dhibba afuriif soddoma 430 Oro challenge guyyatti yoo diqqaatee jalqabarraa hanga xumuratti yoo kan faana buutanitiin sagantaa isaanii Oro jettanii eeyyen wal haa guddisnu kumootaan jala hiriireetiin Oro challenge live yeroo hundumayyuu toora TikTok giftar dhibba afuriif soddoma Khalifa ilmi sabaaf yaadu yoomillee tibbinniin ceene hin jiru ilmaan Oromoo rakkoowwan gufuun jireenya akkasumas ammoo kanneen tumsaaf eenyummaa barbaadan hundi galmii isaaniitii fi mul'anni isaanii Oro TikTok jalatti kanneen TikTokiin keessanii report ta'ee gubatees ta'e kanneen YouTube chaanaalii fi akka sabaatti wal cinaa dhaabbachuu barbaadaniif Oro TikTok karra saaqeetii jira Oro TikTok galgala sa'a 24 tajaajila kennutti jira yoom kana qofa Oro TikTok Oro challenge kana qofa osoo hin ta'in hojiiwwan boonsaa hojjechuu bira darbee kanneen hedduudhaa fi aara galfii TikTokiin koo followara 47,050 kan qabu na jala gubate maaliree furmaanni Oro challenge giftar Khalifa jalatti egaa live keenya dhimma waaloo keenya wajjin haasa'uudhaan aadaa mul'ata guddina tokkummaa keenyaatii fi siiqqee Oromummaa gada haa dhaabannu jedha Oro TikTok Oro challenge TikTok filannoo keessan haa ta'u xiiqiin dammarra mi'oofti maal kan ormaa kan alagaa kumootaan like akkasumas follow goona waan keenya haa guddisnu dhimma taabaanu jedha Oro challenge TikTok hin irraanfatina giftar 430 Oro challenge walargane walfuna kanagan baguma walargane walfuna kanagan kubaguto walnagan wargeeda walnagani argane bafrit soddoma wadada walargani kubaguto walnagan wargeeda walnagani argane bafrit soddoma wadada walargani imbit walnagan najot walnagana mare arut walnagana gitu nolet walnagana mubbe mandit walnagana dambit walnagana sayo legat walnagana nake shambut walnagana